Saniif illee uummata tokko rakkoon qabu nuwaara garuu irraa hubattee waan kana akka ragaatti illee qabaddeera. Nuwaara rakkoon qabu. Kana caalaa gaafa warri ifaanoo Oromoon tirrigaa argin namaatti faas gijuun jedhanii manatti natti dhaadatanii waan baay'ee ta'ee jira. Rakkoo kana hundumtuu beekan gas irratti gaafa dubbadhu. Garuu rakkina keessan beekanii sumaan natti qeeqa natti kaase namni baay'ee. Ammaaf kan hundeedhaan dibu foon kiyya dhiiga kiyya waan fedhe ona godhanaaf raajii miti. Oromoo xiqqeessu Oromoo xiqqeessu har'atti hin jalqabu. Dhiifa nas hin jedha asii guddoo galatoomis hin jechuu barbaada. Yaada kanarratti kanumaan xumurraa haa galatoomu. Yaada keetti fachuma. Gisto koo yaada takkitti hundee koo gala dhiifamaan dhumeera waan ta'eef nuti qabadhu yaadan kennata kan inni taate dabareen dubbanna. Dabareen dubbanna ka artistu faan yaada fixatu kaabata yaada fixatee kan hin dubbatta. Hin dubbatta dabaree wayya. Artistu faa yaada fixatu. Oma bara fitaddeera baay'ee oo dubbadde miira keessan jira nama maamileen kee sirrii miti waan taateef. Baay'ee nama guyyaa torbaa guyyaa guutee haasaa jiru. Galatoo. Sin argaddaa yaadu. Waa intalaa dubbadhu hundee akka firaatti waa intalaa bakka nu geenye yookiin hordofaa ta'e yookiin hordofaa jirtu dubbadhu waa intalaa ijoolleen isa jiru ganniinis. Tole galatoomi sani waan irraa dubbaddu akka dhumaatti yeroo itti hundumaa hordofaan ture. Suma hordofaan jira rakkoon hin jiru anillee gaman danda'een akkuma gamumaati qabsiifte akka hordofamudha kanan gorsallee kennaa ture amma hin dandeenye dhiibballee kanan gochaa ture. Tarii ani karaa afaan hin beekaa dubbachuu baadhu malee guyyaa tokko atillee tarii na hubachuu dandeessan jechuudha. Ani garuma keetti akka deemudha dubbiin kanan jajjabeessaa ture malee faallaa keellee deemaan turre. Garuu artisti tufaa irratti si deebi'a. Ani kanas argaddaa sin beekaa kanan jedhe firaammaadhani malee jaalalaani malee jibbaanii miti. Nama beekamaadhaati nama guddaa keenyaa sin beekaa firarratti si qabachuu hin danda'an jedhe malee ani yookaan immoo karaa irratti si argeetiin as si balleessa. Inni si hubateera dhiisa daraarran deebiiniti waan hin talaarraa dubbadhu wallaahi si hubanneerra. Kanuma isa ammaa siif himeeraan barii waan adeemte akkuma atitti deemtutti akka deemamuudhaan illee kana fedhaa ture. Artistofaa keessaan barreessii fi lakkoofsa ol jijjiiraa waliilaasaa keessaanii ganni meemee maal jetta. Lakkoofsa isaanii hin qabaane. Ishi ganni dubbadhu. Akkam ooltan nagaa ooltanii tokkummaa moo beeku akkam ooltan nagaa ooltanii keessanuu. Anaa dhufu nagaa jirta. Naan baga nagaan na eegdan tokkummaa ulfaadhu ishii gala kabajamee ulfaadhu waa'ee kanarraa akka dubbannu mana nuubanoo keetiif wanni haaroftii maaltu jira moo beerraa wanni haaroftu jiraate hubachuu barbaade ture moo bee wanni haaroftii maaltu jira. Viidiyoo isiifan ergaa sagalee waraabnee kaane sagalee dheeraadha. Abu Daawud jennaan jiru nama Jimmaati nama naannoodhuma keenya tokkummaadhaanis baay'ee walitti nama dhiyaatu firoomas qabu. Firoomas qabu. Ittiin waa'ee Saawud Arabiyaa deemuu koo irratti waan kana dhaga'anii bilbila kiyya akka bilbila isaanii naa ergan. Wallaahi waan inni haqaan ijoollee isinii keessattuu namni ijoollee biyya alabaatti sagalee ta'u ana obboleessa tokkummaan akka inni guddatu barbaada. Tokkummaan akka inni guddatee kanaa ol argamu barbaada. Inni afratti qabu. Sila agarsiisaan dhufu. Gaafa durii kaasee gaafa nama 100 daawwatamu kan dhufee baadiyyaa isaa kaasaa ture ana. Wallaahi tu namni meeqa mucaa kana maanti naatta jedhu jechuudha. Tokko haqan keessatti argi lammaffaa immoo ijoollee biyya alabaati ta'e obbolee ana dhufee gaafateera himatamee jenna. Ana dhufee gaafateera. Kanaaf respect godhee jabeessa koppiliinkii mana isaa godhaa yeroo hunda viidiyoon hojjetu like share godhaafi. Kanaaf manni nama banamuu naami jechuu dinnaananii rakkoo qaba barachuu hin danda'u kanaafan dhufee tokkeedhaan dhaabani jedheeni isaan fidee ka'e. Maal jedhani Abu Daawudiin tarii ati hin beektu nama Saawud Arabiyaa keessatti imbaasii keessa hojjetu uummata Oromoo bakka bu'anii Itoophiyaadhuma bakka bu'anii. Lammaffaa immoo ijoollee Oromoo sappoorti godhu ijoollee biirootti baddee waan arge siluma isaan dhabuutu akkan Saawudii dhaqu na godhe amma argadheenii bakka eesseetu jennaan biyyan jira naannoo dhalootaan jira jennaan karaas na fuutanii deemtu jennaan maaliif jennaan dhimmicha guutuutti mee jennaan inni faajinii ansarraa fudheera dhimmicha uummatatti na dhiyeessee jedhan. Arrakkisuu yeroo dhattee jette waraqaa eenyummaa iqaamaa akka Dubaay sana rukutachuun dirqama dhimma kana hordofuudhaaf jedhan. Kun immoo birrii si gaafata kisaaraadha jedhan.
waraqaa viizitiitiin immoo waa tokko irraa falmuu dandeessu ati biyya daawwachuu dhufte malee namarraa falmuu hin xabaqaa miti jedhan. Ani immoo waraqaa eenyummaa nan qaba imbaasii keessa gattiin hojjedhuuf dhimmicha guutuun ofitti fudhadheera yoo rabbi jedhee bor qofa qidaamee ooleen uhudii achi galaa uhudii dhaqee koompitara keessa galchee namni yeroo saawudii dhufe riyaadiin keessattuu yeroo dhufe imbaasii in ergama ejensiin dirqama imbaasiitti ergaa nu bira dhufee paaspoortiin jaraa guutuun hojjechiisaa jalaatii wajjin warri seeraan dhufan koompitara keessa jira waan ta'eef paaspoortii isinaa ergennaan itti ergee koompitara keessa guddaa dhaqee koompitara keessa galchee ilaalee sanyoo waan ta'e dhufeensiin barsiisaa yoo duutee jiraatte seera saawudiitiin namni leegaaliidhaan seera qabeessaan saawudii gale yoo du'e jiraate mannaa kimis onlaayinii irra baaseera poolisiinis onlaayinii irra baaseera karaa sanaan sanyoo qaxxitaa koompitara turgunnee onlaayinii irra ba'uusaa laalla yoo onlaayinii irra hin baane jalattii sanattis seeraan ni deemna jalattii hojjechiisaattis jara kaanitti waan godhamu qabu hin goona yoo onlaayinii irra hin jirre naa amanaa jedhan ijoollee saawudiis dhugaadha jedhan onlaayinii irra hin jiru taanaan du'aansi affanamee jirti shakkiin qabaannu barbaadutti gorraa isteeppii tokkoffaa garuu duudhiisuusi onlaayinii irra paaspoortii galchinee ilaallaa amma wiixataatti na eegaa jedhanii waadaa nu galanii nama gudda jaarsa nama nu sobuu miti nama waan akkanaa hojjetu hojiidhum isaanii waan akkanaa hojjechuudha nama miindeeffamee baasii keessa hojjetu amma sagalee isaanii waraabamee olii gad deddeemee kee anu waraabee rasiifan erga asirra geenyerra bakka bu'ummaa isaanitti kennitanii ani akkasitti Itoophiyaa keessatti hafee garuu astaayeen hordofaa tokkummaan isin hordofa yoo na dhabdan tokkummaas gaafachuu hin dandeessu yeroo naan mijanne jechuudha asirra geenyerra. Ishoo beekol. Egaa rabbii gaditti sinuma dheegna dhugaa waaqaa dubbachuu fi waa'ee micoo kana hunduma keenyattu gaafii dhume beektu. Amma erga duutee ishiitiyyuu irraa haasa'uu qabne kunoo duutee jedhanii erga himaniiru anuu erga duutee natti himanii torban lama ga'uuf deemnaa jechuudha. Hagammaa darasii jiraatteef duutee dhabuu ishiitiyyuu nama gaddisiisa. Sinumatti kennine kamuu beeyanillee sin hordofaa si dawwalaa. Atillee uummanni si eega harka bal'isee rabbii gaditti waan ta'eef nu jiraadhu waaqayyo olmaa kee adeebisu. Nu jiraadhu dhugaa jecha hin qabu. Uummanni Oromoo hundi keessanuu galatooma tokkummaatillee ulfaadhu kabajame waaqayyo si haa kabaju. Egaa waa'ee dhugaa haa baasu. Rabbiin dhugaa haa baasu. Rabbii gaditti immoo isinis nuti jabaadha. Isiniin jaamu beekiyya ulfaadhu ishee. Guruppiin inni gubate moo maal ta'e? Guruppiin ammas hin jiru koo badeera. Ganni koo tokkoffaa ani naftanyaa lafaa kee hin jibbine geesse ani ilmuma namaan wanni Oromoo hubachuu na jajaa fi miti ani ilmuma namaa jibbuun beeku ani abbaa fedhe ta'udha sinin sobu garuu uummata kana wannan jibbeef hojii jala argeetan waan dur imamaa ture argeetan yengadda ija keenya argite guruppii ijaarree jennaan nu waliin seenanii nurratti guban ammas lammaffaa liinkii karaa gubachuu hin dandeenyeen hojjedhus waatsaappichu marii Itoophiyaa isaa qabe miti gaa'e. Inna gaamaa tokke. Ina gaama moo ina gaama? Jiraan. Ilaa ganni koo amma waatsaappi koo akka lakkoofsichaan barachuu hin dandeenye jala. Ilaalaa hartaa ilaalaa hundi keessan. Ilaa. Waatsaappichuma fayyaa isaa riippoortii irratti godhe. Waatsaappichuma fayyaa isaa gubate. Waatsaappuma barachuu. Lakkoofsichaan lamuu waatsaappii barachuu akka hin dandeenye dubbata. Yoo Oromoon beekumsa qabu na gargaara mala. Ilaa kun ilaali. Ilaali. Agartee? Ilaa. Kanaaf waa'ee jaraa tokkeenis na biraa jiraatu tokkee koo aadaanuu galii har'a galgala laayivii galee uummatatti himee hin turru borumatti beellamnee jarri gaaddisaas jarri ketoraan nu rakkattanii maatii bira dhattaniis ta'u bor nuu fidaniis ta'u amma beellama qabannee tokkummaa wajjin uummataa wajjin sheerolii godhaa beellama sanarratti hundi keenya argannee oonlaayinii dhumarratti gargaarra malee hin danda'amu intinaan kana booddee waatsaappiin hin danda'amu nurratti gubaa jiru. Telegiraamiin isin ta'e Telegiraamii hundi namaan qabu. Telegiraamiin hundi namaan qabu. Oonlaayinii irratti gargaarra kabakka. Viidiyoo hojjennee beellama qabannee tokkummaa yoomsii mijata beellama qabannee jara fiddanii oonlaayinii irratti utuma jarri gastii irra ta'anuu atattamaan jabaannee akkaawuntii fudhannee galchinee waraqaa karaa waatsaappii kootiif waatsaappii tokkummaatiin kennannaan feesbuukii irratti maxxansinee warra seenaa hojjete kana galmee seenaa irratti galmeeffanna lakkoofsa jalaallee fudhannee waatsaappii dhossaa ijaarrannee ijoollee gaafa rakkoo jennee waatsaappii dhossaa ijaarranna. Maal jettan asirratti? Asmugee bakka shaggaa danda'um viidiyoo hojjennee uummataaf ibsa goonee asumarratti gargaarra kan danda'amne kana guruppii meeqa guban kaa'een gadda barkuma galuudhaaf hangee irratti gubatee bar. Ammas gubuun isaaniin oolu waan ta'eef
hawaasatti ibsa goree hawaasni tiktook jirus waasaappiis jira waan ta'eef Xiiqiin dammarramee waqtii yoomitti ta'u. alaa mubee dhugaa ijoollee mana maadaamii xiiqii keessa galteetti dhugaa sirriitti xiiqii keessa galanii jiran ni gargaaru gumaa ishii ni baasnaa mindaa keenya ji'a tokko murteessinee hundi keenya ni gargaarra maatii kana gargaarree reeffa micoo kanaatis ta'u jiraashiitis ta'u argannee asirratti dhaabachuu qaba duwitiin ijoollee biyya arabaa affanamuun ijoollee biyya arabaa kanarratti dhaabachuu qaba obboleettii keenya kanarratti dhaabachuu qaba hundi keenya waan nurraa eegamu doolcheef dumbulloo odoon je'in dhaabbannee haqa obboleettii keenya baafachuu dirqama keenya nama kanaatuun wanni obboleettii keenya kanarra ga'e boru hundee keenya irra ga'uuf deemaa jira waan ta'eef hundee keenya mana keenyaan kakkuuf deemaa jira argitanii jirtan yaa viidiyoo mubaarak hojjete abbaa ishee akkasitti boosan argee hundi keenya abbaan keenya boof deemaa jira jechuudha ija kanaan kanaaf kanarratti dhaabachuu qabaa tokkummaa keenyaan dhugaa micoo kanaa baasnee rabbii biratti nullee jabaannee dhugaa ishee akka baasnu siin jaa guyyaa godhaatamu bee odoon fageessin oo danda'ame borus ta'uu danda'ame Obboleettii maqaan obboleettii keenyaa eenyuun jettan narkaa badabba yeroo danuu. Baay'isee bocaa xaafaa. Uffadhaan an dhufa. baay'isee bocaa xaafaa hundi keessan nageessanii jirtanii guruppiin hidhamee gizee lamaanuu guruppiin irratti gubanii kaleessas guruppiin hidhamee ture hin gubate eengaddas hidhamee ture hin gubate hin dandeenye amma molumaa ofna waasaabbiyaa biyyarra gubanii jiranuuf egaa wanni nuti goon immoo garanaan nuti cufame garanaan maatii bukkee dhaabbannee maatii bicoo kanaa gargaaru jechuun dhugaashii baasu jechuudha maallaqa malee homa tokko wanni godhamu hin jiru waan ta'eef sinni galee waan laqa malee namni garamittu socho'uu hin danda'u waan ta'eef maatii ishimmoo argitanii jirtan akkaan garaa nama nyaatu maatii harka qalleessadha waan hundi isaanii waan nama gaddisiisudha maatiin ishiin maatiidhaaf hangafaa obboleettii hangafa hin qabdu hangafti shumaa kanaaf adaraa keessan hundi keessan nu qalbeeffadhaati guyyaa murteessanii nutti himanii qidaamees ta'e borus ta'e sanbata dhufus ta'e sanbataaf qidaamee keessan nuufaa godhaniiti hundi keenya beeksisa hojjenne akka gargaarru waan qabnu akka bukkee dhaabbannu ammallee kan qabne viidiyoo duwit gochuun sheer gochuun amantaa qabdaniin du'aa toshuu fi waaqa kadhaa fi ugaashii waaqni haa baasu jaa kanaan siniin jaalarraa keessan ijoollee keenya garaa walitiin jajjabaatina keessattuu akkaawuntii mubee gubuudhaaf jarri xalbeeffatteetti waan ta'eef akkaawuntii isaa toshaa bareechati koppiliinki godhaa fi viidiyoo isaa jala galaa koppiliinki toshaaf isarratti akkaawuntii isaa gubuu barbaaddi waan ta'eef jarri abaarreen kun koppiliinki godhaa fi galaati akkaawuntii isaa jala tokkummaan hin jiru sagaleen koo jira nagaasa Jira. Sagaleen kee dhagaamaa jira. Dhagaamaa. mubee wala bitee hin beekani tokkummaanis hin jiru Tokkummaanis hin jedhu. baay'een wajjin dadhabdanii jirtan dhugaa waaqaa erga gaafa dubbiin kun nu galtee biraa haftanii hin beektanii isinillee ulfaadha waaqayyo isin haa kabaju dhugaa waaqni murti isin haa kabaju waan jennu hin qabnu namni akka keessan kun sadii afur iddoo sooshaal miidiyaa kanarra jiraate ijoolleen mana arabaa jirtu baay'een isaa Tata, an aliman fida. Sigale, aliman gurguddoo as fida. Aliman gurguddoo fooloo godhe irraa waa baratan aloonni isin maafiyaa guruppiidha. Wallahi billahi kaaka sheekka Musa Suwaala, kaaka sheekka Ahmad, sheekkotii gurguddoon as haa dhufan. Innaatee ushatoo bilan. Maafiyaa guruppiidha. Kamalo dabo. Wana gargaarsatti nu gootu nu beeka gisee hojjaaja akkatti nu gargaartus nu beekaate. Hawaasiin jedhuus waa bakka hin gahatuuniti mee tasgabbaa himee dhaaboo adeero galanni ati nu biraa qabdus guddaadha balleessa mee dhaaboo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ ممكن سأقلين كوجرا أستاذ جرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يهما لغات بچو رافي هاسوا أكنا أستاذ ممكن وروتا جولك نبرسسن وروتا أفو خن يدي من الرا رجوه يتباين قد باين سالفة نمني أمانتا برا
namni amantaa biraa yoo sagantaa kana dhageeffate maal akka inni yaadu hundi keessan ni beektanii. Ijoolleen isin duubaa hiriirtee isin sheeka kiyya ustaaza kiyya jettee as gubbaadhaa fatwaa keessaa fi asin isin gaafattu maal akka itti himtan Allahu a'lam. Rabbi qofa beeka. Hedduu nama dhagahama. Har'a namni silaa waa beeka uummataan deema sooshaal miidiyaa kanarratti hamtuu irraa gara khayriitti jallinni irraa gara qajeelumaatti nama yaama nama fida dogongoraa fi wallaaluma balleessa jennee eegnuu fi yaadnu hundi yoo wal dhageeffachuu dadhabe as gubbaadha lallabu namni amantaa biraa warri faallaa keessanii warri duraanuu maqaa sheekaa fi maqaa darasaa qabatee arrabaa fi xiqqeessuudhaaf sossohu